Yes. Yeroo waltajjiiwwan adda addaarraa koloonii biyya mate akka waan aantummaa uummata Oromoof qabuuf fakkeessu kan dubbate yoo ta'u gochi inni keessaan dalagaa jiru garuu gochuu kanneessa uummata gadadoo tambisuuf duguugee balleessa ta'ee ifa mul'ate jira. Humnoonni har'a uummata Oromoo kallattii hundaan qabeenya irra gubanii barbadeessu saamuuf ajjeesuun irra bobba'anii jiran kunneen jalqaba koloonii biyya mate meeshaa kan hidhachiifamu yoo ta'u xiyyeeffannoon isaanii uummaticha keessatti naga dhoowwachuu akka ta'e kan beekamu. Guyyaa kaleessa jechuun adoolessa 17 hidhattoonni finxaaliyyaa Amaaraa Oromiyaa naga dhoowwachuuf karoorfatanii duul bananii kaabsha garaana darraa gandi jirruu keessatti nam sadi ajjeesu jiraattonni baabarraa Mulugeetaa Abbuuf Abbabu Tasammaa kanneen jedhaman qonnaan bultoota humna badii kanaan ajjeefamaniidhaas jedhan jiraattonni itti dabaluun isaan darraa keessatti ajjeechaan suukaneessaan uummata Oromoo irra raawwatu gubaatiin manneenii fidhaan garmalee akka ta'e himuun kan jala tokkummaan qabsaa'oo qofattu boqonna nagaanuuf jechuun dhaamsi isaanii dabarfatan. Jiraattota godina qeellam wallaggaarraa reebichi murna bilxiginnaa ilmaan namaaf naasu tokko hin qabne uummata Oromoo irratti dararaa jabaa gaggeessuun jiruu fi jireenya hawaasa nagaa gooluu itti fufan. Ergama dabaa Kolonel Abiyyi Ahmed irraa fudhachuun goleewwan Oromiyaa cufa keessatti kan bobbaafaman tiskitoonni impaayera Itoophiyaa guyyaadhaa gara guyyaatti hidhaa, saamicha, ajjeechaa, reebbichaa fi qe'ee uummata nagaa ibiddaan barbadeessuun hawaasa nagaa hiraarsaa kan jiran gochoota diinummaa isaanii ilmaan Oromoo irratti hammeessanii jiru. Haaluma kanaan waraanni goolessaan bilxiginnaa kun adoolessa 6 bara 2024 godina qeellam wallaggaa aanaa sayyoo ganda abbaa jaarraa keessatti waraana nama saditu nu keessaa bade karaa isaan irra deeman nu agarsiisaa jechuun namoota nagaa gocha isaanii malee reebbicha hamaa irratti raawwachuun miidhaa qaamaa jabaaf saaxilanii jiraachuun namoota waraana sirnichaa reebamaa turan keessaa muraasni kan maqaan nu gahe Tamasgeen Tasfaayee, Ajeelaa Gabree, Tolawaaq Qajeelaa, Toomaas Kidaanee, Salamoon Raggaasaa, Yoonee Ittafaa fi namoonni hedduun kan maqaan nuun gahin akka jiran barameera. Kana malees namoota mana baabura midhaanii keessaa gadi baasuun reebbicha ulfaataa irratti raawwachuun maddeen dabaluun kennaan bakka isaaniif hin malle dhaabbatanii waa'ee lammiilee biroo biyyoota hollaatti lola waraanaatiin miidhamaa jiranii kan dubbatan mataan naxanyoota Abiy Ahmed biyyoota hollaatti yeroodhaa yerootti deddeebi'uun nageenya faarsaa impaayera ofii keessa jirutti ammoo ibidda samii fi lafa irraan lammiilee nagaatti roobsaa jira. Bifuma kanaanis Kolonel Abiy Ahmed rakkoo Oromoon keessa jiru furmaata waaraa kaa'uu dhiisee daran impaayerattiin akka jeeqamtuuf loltoota bobbaasuun cinatti namoota basaasummaaf oolan bakkeewwan hedduutti maqaa adda addaan leenjisee namoota ittiin hiraarsuuf jabeesseera. Akka jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa irraa rakkoo keessa jiran himanitti bilisiqinnaan maqaa tapha kubbaa miillaa jedhuun ji'oota sadiin dargaggoota walitti fidee sochii waraana bilisummaa Oromootti gufuu akka ta'anii fi hawaasa waliin walirraa akka fagaataniif gadi fageenyaan hojjechaa jira jechuun dubbatu. Irra caalaatti taphoonni adeemaa jiru fedhii ispoortiif qaban osoo hin taane dargaggoota tapha kanaaf baadiyyaa fi magaalaa irraa imalan hunda harka isaanii galfachuun haala salphaan sochii waboonii to'annaa karoora jedhu of keessaa akka qabanis dabalataan biltsiginnaa akkuma ilmaan Oromoo irratti yakkoota gara jabinaa adda addaa raawwachuun dararaa ulfaataa raawwachaa oolan walii isaanitti illee sababa ilaalchan walirratti duuluun wal dararanii akka sareetti wal nyaachaa kan jiran ta'uun beekameera. Haaluma kanaan godina lixa shagar magaalaa Ambootti loltoonni impaayera Itoophiyaa ija shakkiin wal ilaaluun nuffii wal jibbuu faayidaa qooddachuu fi kanneen kana fakkaatan irratti wal dhabuun walii isaaniin wal hidhaa jiraachuun ifoomee jira. Jiraataan magaalichaa maqaan isaa akka hin dhaamne barbaadu tokko akka jedhutti torban darbe keessa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu haala mijeessa fi jirtu jechuun walii isaaniin wal shakkanii murna isaanii poolisii idilee jedhamuun beekaman keessa kan baay'inni isaanii 5 ta'an hidhanii garmalee dararaa hammaataa irraan gahaa jiru jechuun murni biltsiginnaa mooraa isaanii keessatti wal qoodiinsa sanyummaa gidduu isaanitti hammaatee jiruun mooraan isaanii wayita diigamaa jirutti rifaatu keessa seenuun bakkoota hedduutti tarkaanfii hidhaa fi ajjeechas walirratti fudhachaa akka jiran gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Siyaasaa Oromoo dabalatee qaamolee garaagaraan yeroo hedduu irra deddeebiin sarbamiinsi waraanaa fi dabballoota piipiin uummata Oromoo irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Akkasumas gaaffiin uummatichaa karaa seera qabeessa ta'een deebi'ee fi dararamni uummata nagaarraa goola bargachuu qaba jechuun dubbachaa jiru. Akkasumas Kolonel Abiy Ahmed rakkoo impaayerattii keessatti adeemaa jiru hunda furuuf humna waraanaatti fayyadamaa jiru. Gaagama uummata nagaarratti jabeessaa jiraachuu kaasuun qeeqaa jiru. Haaluma kanaan gareen PP humnatti amanuun socho'an cufti rakkoo hawaasaa hundeerraa furuu dhiisuun namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun dararaa geggeessaa jiran daran jabeessanii jiru. Ergamtoonni faashistii PP kunneen aanaa Sinaanaa ganda Sambituu jedhamu keessatti uummata irratti dararaa jajjabduu keessummeessaa akka jirantu dubbatama.
namoota nagaa maqaan isaanii Abdurrahmaan Adam, Daawud Amaan, Hajii Turree Ismaa'eel jedhaman qabeenya isaanii saamuun isaaniinis mana hidhaatti galchanii dararaa jiraachuu jiraattonni gata hidhamanii kunis lafa isaanii akka hin qotanne dhorkamuun haala yaaddessaa keessa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Uummanni aanaa sana aanaa isaanii keessaa ba'anii iddoo biraatti yoo argaman adabbiin akka irratti fudhatamu akkasumas nama fuula haaraa naannoo keessan seenee qabaatii itti iyyaa jechuun hawaasa dararaa jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Aanicha keessatti namoonni maqaan isaanii Ahimad Amaan, Abdallaa Hashimii fi Ahimad Huseen jedhaman namoota oliirraa ajaja fudhachuun hawaasa gidirsaa jiranidhas jedhan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Guduruu tiksitoonni bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhaa guuruu cimsanitti fufan. PP loltoota saagoleewwan Oromiyaa hundatti bobbaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhutti maxxansuun kan durii caalaa hawaasa nagaa hidhaatti guuruu jabeessee itti fufee jiraachuun ibsame. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti caasaan bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti guuruu itti fufanii jiru. Aanicha ganda Illaamuu Xarafaa jedhamu irraa adoolessa 2024 qabamanii kanneen hidhaman maqaan isaanii Tasfaayee Dhaabaa, Abdiisaa Hirphaa, Gaddafaa Addunyaa, Margaa Achumaa, Ifaa Taasisaa, Hundasaa Nuurgii, Yaadasaa Nuurgii, Taaddalee Faantaayee, Guutaa Waaggaarii, Naannoyyee Dhugumaa fi Tasfaayee Mul'ataa yoo ta'an namoonni kunneen badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun magaalaa Kombolchaatti hidhamanii jiraachuu maddeen. Bilchiginnaa ilmaan Oromoo roga isaaniif danda'ame maraan hacuucuuf fi mirga sarbuun diinagdeen dadhabsiisuuf addatti immoo daldaltoota irratti kufaatii diinagdee argamsiisuuf dararaamaa raawwataa kan jiran yommuu ta'u magaalaa Jimmaatti caasaan bilchiginnaa kun daldaltoota irratti gatii gibiraa garmalee dabaluun ibsameera. Daldaltoonni magaalichaa adduun ji'a 5 dura bakki daldala isaanii daandii maqaa Smart City jedhamu sababeeffachuun ergamtoota bilchiginnaan kan jalaa diigamee fi hojii addaan kutanii kan turan yommuu ta'u kanfaltii gibiraa garuu kan waggaa guutuu itti muruun manneen bunaa kanfaltii qarshii 15,000 hanga 20,000 fi dunkaanonni xixiqqoon qarshii 10,000 hanga 20,000tti humna isaaniitii ol akka kanfalan taasisaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Kana malees magaalichatti suphaa daandii fi ijaarsa manneenii jechuun kanfaltii gibiraan alatti saamicha hamaa irratti bobba'uun uummata irratti dararaamaa geessisaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyan beekanii dubbatu. Daldaltoota sadarkaa gadaanaa irra jiranii fi jireenya guyyaa guyyaa mo'achuuf tattaafatan osoo hin hafne maquma eeyyama daldalaa qabduutiin maallaqni guddaan itti murtaa'ee gidiraa argaa jiru. Lixa Wallaggaa Nabegii keessa waraanni abbarree badii tokko malee rasaasitti roobsuun nam tokko dhiiga dhangalaasee fi lubbuu dabarsee hojiin barcuma siyaasaa tikfachuuf isaan hojjetan itti fufee jira. Cubbuun uummata Oromoo irratti sirnichaan raawwatamaa turee fi jiru itti fufuun lubbuun kumaatamaa hedduun kan harkatti badee jiru har'as saalfii tokko malee ajjechaa geggeessaa jira. Haaluma kanaan Lixa Wallaggaa aanaa Begii keessatti adoolessa 16/2024 naannoo sa'a 12tti nama maqaan isaa Waggaarii Wandimmuu jedhamu magaaluma Begii keessatti rasaasaan rukutuun kan ajjeesan yoo ta'u namni kun hojii gaarii harree fe'uun ba'aa guuree jiraata. Namni Waggaarii jedhamu kun jiraataa ganda Beengaa kan magaalicha ala jirtu irraa gara magaalaa Begii dhaqee hojjetee kan jiraatu ta'us yakka tokko malee ajjeefamuu maddeen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti waraana Oromiyaa irratti bananiin hedduu miidhaan namarra gahaatiin jira. Qabeenya irrattis akkasuma qabeenya irraa saamichaa adda addaatiif gubaatii adda addaa akkasuma ajjeechaa adda addaatti geggeessaatiin jiranii yeroo ammaa kana humni fiinxaaleeyyii Amaaraa dhugaa dubbachuuf uummata keenya irratti waraana bananiitiin jiranii naannoo Oromiyaa adda addaa akkasuma Shawaa Roobii akkasuma Wallagga irratti waraana bananiitiin jiranii qabeenya uummataa saamaatiin jiranii akkasuma manaa fi jireenya uummataa uummanni jiraachuu fi bahee galuu dadhabeetiin jira. Qabeenya irratti saamanii gartee mana irratti gubanii ajjecha suukanneessaa raawwataatiin jiranii. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya fiinxaaleeyyiin Amaaraa bifa kanaan Oromiyaa irratti dalagaatiin jirti. Oromiyaa waan calliftee laaltuu fi qeerroon Oromiyaa waan callistee ofitti laaltuuf hin beeynu naannoo Amaaraa irraa dhufanii uummata keenya waraana irratti bananiitiin jiranii. Amaarri ammoo Oromiyaa keessa ka jiraatu nagaan jiraatutti jira. Maaliif nagaan jiraata? Innis nagaa nu dhowwee naga wallowuunis isaan naga nu dhowwanii nullee naga dhowwuu qabna ka jedhu qeerroo Oromiyaatti iyyachuu qabna. Gisee ammaa kana humni fiinxaaleeyyii Amaaraa sababa gartee hin taane uummata Oromoo irratti gartee fiinxaaleeyyiin Amaaraatu waraana banteetiin uummata keenya nagaa fixaatiin jirti. Amaarris akka Oromiyaa keessaa ka'u, Amaarri akka Oromiyaa keessaa bahu, daangaa Oromiyaa akka sararame akka eegamu
Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya qeerroo Oromiyaatti iyyachuun dirqama Oromiyaa kaabaa fi kibbaa wanni Wallagga keessatti miidhaan dhaqqabe kunniin nullee hin hanqattu. Akkasuma wanni Oromiyaa Wallaggaa keessatti Oromiyaa Shawaa keessatti miidhamaatiin jiru uummata keenyatu miidhamaatiin jira. Wanni miidhamaa jiranii sababa fiinxaaleeyyiin Amaaraa gartee faannoo jettee ubyaamtu Oromiyaa irra miidhaa geggeessaatiin jirti. Lafa saamaatiin jirti. Akkasuma qabeenya hunda saamaatiin jirti siniin jecha manni adda addaa irratti gubamaatiin qabeenyi adda addaa saamamaatiin bifa kanaan deemaa jirti. Humni fiinxaaliyyi Amaaraa hojii gaarii dalaguutti hin jirtu. Gocha suukanneessaa uummata keenya irratti dalagaatiin jirti. Kanaafuu uummanni Amaaraa Oromiyaa keessa taa'ee faannoo fiinxaaliyyii isaanii waan deeggaraniif kanaafuu uummanni Amaaraa Oromiyaa keessaa bahuu qaba ka jedhu qeerroon Oromiyaa kaabaaf kibbaa fi bahaaf dhiyaa walitti iyyitee uummata kana ofirraa kaasuu dirqama keessan isiniin jecha. Kunis asumaan dhaamsa kiyyaa jireenyi isaan Oromiyaa keessa jiraatanii achiin fannoo sirratti gartee nyaachisanii sirratti bobbaasan waliin akkanatti jiraachuu fi waliin biyya tana keessa waliin jiraachuu hin dandeenyu. Naannoon Oromiyaa gartee kabajaa nama nu kabajee kabajnaa nama nu kabajne immoo nu keessaa haa bahu. Nama kabajaa nuuf hin kennine waliin jiraachuu hin dandeenyu ka jedhu iyyannaa qeerroo Oromiyaa irraa dhufee Amaara wajji jiraachuu dadhabneetiin jirra. Yeroo ammaa kana Amaarri Oromiyaa keessaa akka bahu naannoo adda addaa kan Oromiyaa keessa jiraatu bakka adda addaa akkasuma godina adda addaa keessatti Amaarri kan argamu yookaan giddaajii kutola malee akka nu keessaa ba'an isiniin jecha. Nami keenya Amaara keessa bahee galuu waan hin dandeenyeef isaan akkamiin nu keessa jiraachuu danda'anii qeerroo Oromiyaa isinitti iyyuu jirraatiin kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Oromiyaa guutuu bahaaf dhiyaa. Nami keenya Amaara keessa jiraachuu hin danda'u. Amaara keessa bahuu hin danda'u. Namni tokko Amaara keessa bahee yookaan naannoo Amaaraa dhaqee galuu hin danda'u. Maqaa Oromummaa isaatiin qalamaa, maqaa Oromummaa isaatiin ajjeefamaa, maqaa Oromummaa isaatiin saamamaa. Kanaafuu Amaarri akkamitti nu keessa jiraata ka jedhu ilaalcha keessa gallee kalaallu taate nu keessa jiraachuu hin qabu bas. Nurraa akka bahuu fedha. Nurraa akka bahuu qeerroo Oromiyaatti iyyachaatiin jirra. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya Amaara jechuun gartee uummata gaafa durii irraa nu fixaatiin ture haga ammaatitti wanni kun nuti deemaatiin jirtu. Kanaafuu Amaara wajji jiraachuu hin dandeenyu. Nurraa akka ba'an giddaajitti ofirraa baasnaa yoo tola didani. Kanaafuu qeerroo Oromiyaa bahaaf dhiyaa fi kaabaaf kibbaa isinitti iyyineetiin jirra. Kana fakkaataa oduun kiyyaa isin gammachiise laayik sheer sabiskiraayib gochaa nu jajjabeessaa isiniin jechaa. Asumaan nu wajji turaa isiniin jenna.